Taa'uusuman arga yoomumaan sagadaa guyyaanis hojiidha shillimii naragadhu halkaniis yaadate shikibii naragadhu yaa urjii samiidha yaada keenyamiidha taa'uusuman arga yoomumaan sagadaa. Harka fuune kan jirtu oollee keessa dabarre rabbi na galatu guyyaan guyyaadha. Sanumaayyuu baay'ee waan sammuu geessaati. Guyyaa kana hojiin baay'ee nama rakkisa. Jireenyis baay'ee nama rakkisa. Ammallee gamanatti gallee teenyaa ani cufadheen taa'u istuudiyoon oola. Istuudiyoo keessumatti iyyuu immoo lafa namni fuula haaraa dhufee natti hin makamne lafan ittiin uummata koo jira. Di'iitii daa'imati mucaa kiyya tokko ofirraa raffisuudhaaf asiitii muuzii karameellaa ofirraa raffifadhee amman dhufutti guyyaa amman walaloo toora lama barreessutti illee baay'ee rakkinni jiru. Uummanni Oromoo kan nu barree waan fi imoodhaanis hojii nuti hojjennu yoo jiraatee fi hojii waan barreessu malee imoodhaanis ta'e waan namarraa eeggannu miti kan hin qabu. So har'a yaada haaraa isinii qotuma rafaa jiru yeroon irribarraa ka'u Ameerikaadha. Bilbilaan hello jennaan qotuma rafaa hello jennaan sagalee bareedaa guddaa tokko dhaga'ee sagalee bareedaa jechuun kabajamaa jechuudha. Sagalee kabajamaa tokko dhaga'ee sagaleen sun nama Ameerikaa. I think yoo sammuu irri waan taane Awustiraaliyaadha. Eternal something. Eternal kaampaaniidha. Kaampaanii Eternal maal jeekkate naan galuu Dooktar Badhaatuun yoo onlaayinii jiraattan asirratti maqaa sana qajeelchitanii nu barreessitu. Rakkoo saba Oromootiif uummata Oromootiif quuqama qabaniif akka biyya saniitti iccitii isaan nutti himanii iccitiin immoo iccitiidhaan egaa ani immoo fuullee fiixiin uummata Oromoo taasisaa jira waan ta'eef iccitiin hin jirtu iccitiin firummaa hin jirtu waan lubbuu irratti kan lammiitiif waan dhaabbachaa jirruuf kan lammiiti garuu ingiliffatti tiraansileet gochuun yakka ammas diina uummata Oromoo ta'uudhaa fi akkasumas saba Oromoo tokkittiin miidhamuun uummanni biyya kanaa tokkittiin miidhamuun nuun diina waan ta'eef namni immoo nama humanity yoo yaadne of eeguudha. Akka biyya sanaatti garuu it is sacred qoricha jedhanii an qoricha kana har'a dhugeera ani waan san beeku ammallee ganaa cheekii godha malee nufi gosa qabamee jirsa qoricha argadhee hin jenneen. Garuu kan dooktarri natti himee Dooktar Badhaatuun kan nutti manarraa ganamaan sa'a 3 jechuun anaaf ganamaa sa'a 4 anaaf garuu halkan walakkaa ture irribarraa maan ka'eetiin bilbillee Ameerikanaa bilbilamuun looterii itti fakkaateetummaan ka'ee taasa'e. So isin ingiliffattan fiiga beektuuma isin. Kanaaf maal gochuu qabna jedhanii isaan akkanatti himanitti. Quraasmudii jedhamu warra maaliffaa abasoodaa jedha Oromoon itti fakkaata. Akkasumas gurraatti jedhu biyya keenyatti baay'ee qimamiidha. Wanta qimamii jedhu waan biraan hin jiru afaan Oromootiin yoo maqaan jiraatatti maati qimamii jedhu achi keessaatti gurraatti kan jettu sun yoo qoricha taate. Akkasumas irdii kan jedhan muka isaarraa kan cabu folloqu jechuudha. Muka irdii yoo biyya kana jiraate ani hin beeku muka isa lafatti argamu. Jennaan gammadeetuman waanumaan uffadhee dabulee kan jiru ammas edes na argaa turtanii isuma kanaan ol jedheetiin maal jettan jedha akkas jedhanitti himanii dooktarri na gorsanii Dooktar Badhaatuudha gincitti nama dhalatanii nama laga xaafoo laga daadhiis akkasumas finfinnee kanas beekanii akkasumas addunyaa kana hunda beekanii amma Ameerikaa maatiidhaan jiraatanii. Isa kanaaf uummanni Oromoo immoo tareetii iccitii kana yoo beeke isaan fayyadaa laata kan jedhu hunduu yaalii yaa godhu laata. Yaalii goone irraati fayyuun yoo dadhabame seeliin keenya ofirraa lola laata
qoricha arganna hin jenne hubadhaa. Kan mootummaan jedhee isaantu beekaa, mootummaa beekaa, mootummaa qorataa isa kanan beekan. Kan dhuunfaas immoo miti. Kanan dhagee kanas itti maayira. Dooktar Badhaadhaa jedhaniiti dinnicha tokko dhageeffadhu. Qabi fatanaarra jira kun. Qormaatarra jira tokko. Dinnicha. Nyaachuun miti. Dinnicha duruu nyaannam. Sammuu dinnicha nu ta'ee bara. Dinnicha kanarraa hin kunchistan. Qola isaa qobaatti miicamee jechuudha. Walitti qabaa qola isaa. Burtukaana. Qola isaa jedhan. Ammas Dooktar Badhaatuun akkanaan jedhanitti. Saayinsii fi teekinooloojiin Ameerikaatu beeka. Awustiraaliyaa beeka. Garuu isaan nama cimoo akka ta'an nutti himanii jiranii. So burtukaana kanarraa qola baasan jedhanii himaa jechuudha. Isaa kana miicamee saniyyuu irra deddeebi'amee miicamee bareedee loomii sadaffaa. Loomii qolli isaa sun dhangala'aa isaatu hin taane qolli baay'ee wayii waan baay'ee baadhata warri saayinsii kana barattan na caalaa beektu takkeenis animal saayinsii baratee ture waan ta'eef natti himee ture irraa qabatee turuntu se'anii saayinsii jedhaniiti dubbii biraa lakki ani waanan dhageen isitti himaa waan dooktarri natti himee dooktarri kan natti hime immoo you can test it on donkey on the miidiyaan kun by the way miidiyaa keenyaallee miti miidiyaan ammasitti agarsiisu barbaade dhiisas naafu haafisinitti maaliifi isan hojjanne isinitti agarsiisan isaantu sila kan buzeen jedhee isinitti himanii miidiyaan fakkeenyaaf kan amma ilaalaa jiru maqaa isaa dha'uun barbaadu kan maaliif miidiyaadhaanis miidiyaa afaan oromootiin deemuu miidiyaadhuma biyya keenyatti himna maaliif jennaan gaafa na kabajan isaan kabajeetiin hima ni daawwadhaa FIB daawwadhaa OBS daawwadhaa OMN daawwadhaa ONN immoo cufanii maal goonaa miti silaatii isaanis silaa yoona karaa isaaniitiin dhaamsa uummata Oromoo dabarsan turan. Garuu akka biyya keenyaatti ONN cufameera faallaa isaa immoo I love you inni hojjetu bara seenaa kana alaalumatti. Kanaafuu uummanni Oromoo biyya keessa jirtan biyya keessa sin jirres haa ta'uuti mee yaada kommaattan deebi'a. Dinnicharraa qola baasuu miicanii addeessanii kaa'anii akkuma nyaachuuf qophaa'anitti irraa soofanii dinnicharraa qola kana walitti qabatanii sana booddee burtukaanirraa qola baasanii walitti qabachuudha qola sana achii booddee maal maqaan isaa loon qabata. Tarii waan dogoggoree Dooktar Badhaatuun yoo online jirtan akka biyya saniitti kan tajaajila sirreessitu nabra halluu keelloo nama guddaaf shiinitti siinii bunaa ni jirtimi siinii bunaa isa guddaa kanaa miti burcuqqootti dhuddanii feentii achitti booddee hojjettanii jibuu feentii nyaatanii feentii dhuddee raftanii achumaan akka nafre isa kanaaf qorannoon kun kan ammas saayinsii fi teekinooloojiidhaan wanti qabatamaan bira gahamin jiru garuu iccitiidhaan qullubbii garuu qola miti qullubbii makanarraa quncistanii gattaatanii qoc gootanii irraa qocanii itti naqxanii danfistanii shoorbaasaa nama guddaadhaaf siinii xiqqoo kanatti utee dhudduu nama ijoollee xiqqoodhaaf maankaa xiqqoo fal'aana fal'aanaan laattanii inni kun seeliin keessan akka dhukkuba kana lolu godha akka isin otoon qabamin of hin shakkineef konfineensii isinii dabalaa namoonni irraa fayyan iccitiidhaan biyya sanatti akka jiru naa himanii kun galaa uummata Oromootiif dooktaroonni biyya kanaa immoo asirra jettanii yaalii keessan itti fufuu dandeessu. Kun Comidian Buzex. Kun peejii Comidian Buzex isa sirrii isa fuula isaa isin argaa jirtan. Dooktaroonni yaalii gochuu dandeessan. Ani garuu informationii man dhageessinii hime. Ijoolleen Oromoo baadiyyaa Wallaggaa keessa jirtan, baadiyyaa Jimmaa jirtan, baadiyyaa Harargee jirtan, baadiyyaa Walloo jirtan, Arsii keessa Shashamannee, Gada Basaasaa, Arsii Roobee eessa jirtan really fayyaa irratti xabne hin jirtu. Of eeganii yaa Waaqa yaa Rabbi na eegi jedhu waan ta'eef of eeggannoo isinirraa eegamu gochuun dirqama taati. Yoo taalloon isin qabe irrifatinaa inna ina. Garuu mallattooleen
dhukkuba kana mallattoo hedduudha. Innayina du'aaf dhalanne an biraazarii kiyya baay'ee otoo narreen akkasii aariidhaan samaraa ardee harka kiyya irratti obboleessi kun harkaa du'e sun homaa takkaa miti. Ani du'a sana ilaalee waan hin guddadheef I don't care. But I have to care for myself. Jirtan irraa keessan akka mootummaan jedhutti hin jedhina. Akka mootummaan keenya jedhutti jettanii haasa'ina. Dhimmi kun yeroo dubbattanii Feesbuukitti poost gootan akka mootummaan keenya jedhu sirriidha. Sirrii haa ta'us hadhiisus. Sun siyaasatti isin duraa jijjiiraa dhaggeeffataa keessan isin duraati gara siyaasatti geessa. Biyya bulchuun siyaasa. Biyya bulchuun siyaasaan jedhe nan sobiyoota natti hima. Akka sirrii keenya jedhutti jettee yoo kaatee haasaa eegalte hin jiru wanni kun. Akka an fakkeenyaaf immoo deebi'ee Dooktar Mararaa Guddinaa fa'a akka dhaabni keenya jedhu ni kaan dubbiin kun ammas koronaa barsiisuun taatu. Kanaafuu siyaasa keessa ba'aatii akka qorannoo addunyaa fi akka ogeessonni fayyaa nu gorsanitti yoo deemne barbaachisaadha. Soba wettan immoo asumarratti koomentii na godha yoo nama haasa'e illee bilbilaan natti hima. Kun dirqama namummaan nurraa eegamtu malee lammummaa qofaa otoo hin ta'in namummaan nurraa eegamtu utuu dandeenyeeti afaan Afrikaa keessa jiru kanaan hundaan iyyuu namatti himnee nutti tola. That is my idea. Please save your life, save your family. Maatii keessan eegaa, ollaa keessan eegaa, namni akka hin naane, akka hin rifanne, mataan bu'uuraafateef akka of hin ajjeesne, akka fooqii irraa gad of hin darbanne, akka funyoof of hin goone. Addunyaan kun rasaasaan dhumaa oolti, konkolaataadhaan dhumaa oolti balaa tiraafikaatiin, of eeggannoo dhabiinsa, dhugaatii dhugee, alkoolii dhugee, xaarmusii wal faffalaxee, wal ajjeesee nama 3-4 karaa irratti du'aa argatu ganama ganama. Kun ana biratti miti. An yoo xiqqaate isinumatti inni rokko dabarsa. Innayina afurri isin biraan ga'u. Tarkaanfii lama lamanii tarkaanfii irraa fagoo jirtu. So gara koomedii illee hin qabu. Koomedii miti baay'ee. Don't think about comedy. Koomediin yeroo isaa qaba, bakka qaba, akka qaba. Garuu barnootumaaf isin kofalchiisan asumaan nagaadhaan madheetan gara warra himuudhaan na komachaa jiranitti deebi'a. Yaadumaan wal wajjin turra haa turu yeroon qaamaa wal arganii hin nufiin. Sorry, dhifama dhaggeeffattoonni koo wal deebina. Dhifama dhaggeeffattoonni koo dhiiftaniyyuu dhifama amma wal deebinee jirra. Daa'ima xiyya bu'aa jira. Uumaa tokko wanta haaraan hin jiru. Haadhatu biraati otoo natti himin yookiis immoo ani immoo gabaasa wayii kanaaf jedheen turaa isin jedha. Attee raftu jaartii kee bira raftu naamin hin gootu. Kashala boota akka jedha baay'ee wayii. Kanaaf nuti akka keenyatti